Almaan mati jireenya korraa waaqayyo maal barbaada? Haleluuyaa. Maal barbaada? Nan tajaajila garuu tajaajila koo dura waaqayyo maal narraa barbaada? Nan faarsa, nan lallaba, nan raaja. Garuu isa dura waaqayyo jireenya korraa maal barbaada? Bara tajaajila koo kana keessatti jireenya korraa waaqayyo kan barbaadu maal? Wanti waaqayyo daabaa shiikatuu baraa laagaati. Maaluma barbaada waaqayyo anarraa? Isinirraa maal barbaada? Sana beekuun baay'ee gatii qaba. Bara tajaajila keenya keessatti obboloota dhugaa. Sana beekuun baay'ee barbaachisaa. Waan waaqayyo nurraa barbaadu beekuun. Kanaaf wanti waaqayyo nurraa barbaadu qabxii tokkoffaa irratti maalummaa jijjiirame barbaada. Haleluuyaa. Maalummaa jijjiirame. Enfaarsita garuu jijjiiramne. Irraacha garuu jijjiirama jireenya jijjiirama qabu miti. Nama fuulduratti waaqa fuulduratti jireenya jijjiirame garuu hin qabdu. Yoo ta'e waaqayyo akka jijjiiramtu barbaada. Jijjiirama sirraa barbaada. Bara keerraa waaqayyo jijjiirama barbaada. Mana keerraa waaqayyo jijjiirama barbaada. Gaa'ela keerraa waaqayyo jijjiirama barbaada. Maalummaa jijjiirame akka qabaannu barbaada waaqayyo. Waan keessaa ba'uun barbaannu keessaa ba'uu nu gaafata waaqayyo. Waan dhiisuu qabnu akka dhiisnu nu gaafata waaqayyo. Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Bara keenya keessatti keessumaa kan lallabu baay'ee qabna, kan raaju baay'ee qabna, kan faarsu baay'ee qabna, kan jiraatu garuu hin qabnu. Dhugaa isinitti himuudhaa fi jireenyi hin jiru jedhe. Iddoo guddaa jira kan jettan amanamaa miti. Waan guddaa beeka kan jettan amanamaa miti. Itti gaafatamummaa guddaa qaba kan jettan amanamummaa hin qabu, jireenya hin qabu. Waaqayyo garuu qabxee jalqaba anaaf isinirraa kan barbaadu maalidhaa? Amanamummaa. Maalummaa jijjiirame nurraa barbaada. Maalummaa jijjiirame. Arraba dubbatu qofa otoo hin ta'in arraba jijjiirame. Lallaba otoo hin ta'in lallaba jijjiirame. Isa kan hojjetu. Duraan dursee kan ajajameef, duraan dursee kan bitameef, sagalee dubbatu sanaaf kan bitame, sagalee dubbatu sanaaf kan jijjiirame, sagalee dubbatu sanaan kan jijjiirame, erga jijjiirame booda bahee kan dubbatudha waaqayyo kan barbaadu. Har'a dhaloota akkasiitu waaqayyo kan nurraa barbaadu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyootaaf yeroowwan waggoota itti aanan jireenya jijjiirame qabannee fuula isaa dhaabbachuun isiniif haa ta'u. Nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Buloota koo waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaatiin waaqayyo isin haa gargaaru. Filiimoona boqonnaa 10:11 dubbifattu. Ittaansee lammaffaa irratti maalummaa jijjiirame, tokkoffaa irratti maalummaa jijjiirame jedhee lammaffaa irratti jaalalaa fi qulqullummaa barbaada. Efesoonni boqonnaa 1:4 dubbifadhaa. Waaqayyo kan nurraa barbaadu jaalalaa fi qulqullummaa. Jaalalli hin jiru. Waa'ee koo, waa'ee buleessa kee, waa'ee obboleettii kee jaalala hin qabdu ta'e. Jaalalli hin jiru ta'e. Qulqullummaan tajaajila keenya keessa hin jiru yoo ta'e akkuma armaa olitti kaasee qulqullummaan hin jiru ta'e wanta dubbanne yookaanis wanta ilaalle sagalee qulqulluu kana jireenya qulqullummaa qabuun hin dabarsinu ta'e waaqayyo gooftaan nu gaafata. Ijaa kana ta'ee fi waaqayyo anaaf isinirraa kan barbaadu bara jiraannu kanatti, bara tajaajilu kana keessatti kan inni nurraa barbaadu jaalalaaf qulqullummaa nurraa barbaada. Jaalala qulqullummaa. Jaalala qabna. Qulqullummaa qabna. Waaqayyo fuulduratti qulqulluudha. Harki keenya qulqulluudha. Lapheen keenya qulqulluudha. Sammuun keenya qulqulluudha. Waaqayyo fuulduratti. Jaalala qabna sammuu keenyaan, harka keenya, deemsa keenyaan, sochii keenyaan, aakshinii keenyaan, dubbii keenyaan jaalala qabna. Anaaf isin waaqayyo bara tajaajila keenya keessatti kan nurraa barbaadu kana qabanne akka tajaajilu jaalalaa fi qulqullummaa nurraa barbaada. Qabxii sadaffaa irratti garraamummaa fi laphee ajajamuu qabaachuutu nurra jiraata. Garraamummaaf laphee ajajamu. Laphee ajajamu. Haala baay'ee wallaa keessatti iddoo adda addaatti gidiraa baay'ee keessa kan nu galchu namoonni baay'een kan ofii jedhaniin ala ajajamuun barbaadan. Iddoo baay'eetti waldaa kan jeequ kanadha.
garraamummaa otoo ni qabaata ta'ee garraamummaa otoo ni qabaata ta'ee laphee ajajamummaa hin dhabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13-15 dubbifatu. Laphee ajajamu ni qabaata ture. Otoo garraamummaa qabaate. Garraamummaa waan hin qabneef laphee ajajamuu hin qabu. Namni isin garraamidha jettanii laphee ajajamummaa hin qabne jiraachuu danda'a. Walumaa galatti bara tajaajila keenyaa Waaqayyo kan nurraa barbaadu maalidha? Garraamummaa fi laphee ajajamuu akka qaban. Tole gooftaa jechuu kan danda'u. Gaafa Waaqayyo sagalee isaatiin itti dubbatu. Roonni dubbisu wangeelli waan isatti dubbatu. Tole jedhee wangeela sanaaf ajajame. Ergaa achirraa fuudhe sana ajajamuu keessa ta'e Waaqayyoof ajajame nutti dubbachuu kan isarra jiraatu. Nama akkasii barbaada. Tajaajila keenya keessatti kana Waaqayyo kan nurraa barbaadu. Kanaadha Waaqayyo kan sinirraa nurraa barbaadu firoota ko. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu. Gargaarsi isaa isiniif haa baay'atu. Humni isaa isiniif haa baay'atu. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Itti aansuudhaan itti gaafatamummaa yookiin ba'aa qabaachuun nurra jiraata. Bara tajaajila keenya keessatti itti gaafatamummaa yookaan ba'aa qabaachuun nurra jiraata. Waa'ee waldaa tajaajilu ba'aa qabaachuu, waa'ee saba tajaajilu ba'aa qabaachuu, itti gaafatamummaa qabaachuun nurra jiraata. Ani ittan gaafatama waa'ee obboleettii koo kanaa, ittan gaafatama waa'ee obboleessa koo kanaa jenne ba'aaf itti gaafatamummaa qabaachuun anaaf ishin irraa barbaada. Bara tajaajila keenya keessatti Waaqayyo kan nurraa barbaadu itti gaafatamummaa ba'aa qabaachuudha. Waa'ee waldaa itti gaafatamummaa ba'aa qabaachuu. Phaawulos kan dubbate Qorontos 2:21-28 dubbata. Inni ba'aa akka qabu dubbata ture. Waa'ee sana, waa'ee mana Waaqayyootiif, waa'ee hojii Waaqayyootiif, waa'ee saba Waaqayyootiif jireenya isaa keessatti waan ba'aa isatti ta'e isatti ulfaatu dubbata ture. Bara tajaajila keenya keessatti Waaqayyo kan nurraa barbaadu qabxii shanaffaraatti of kennuun gatii nama baasisaa akkuma beektan. Namni mataasaa of kennuun gatii kan nama kanfalchiisu yoo ta'e iyyuu kan Waaqayyo tajaajila keenya keessatti nurraa barbaadu Waaqayyoof of kennuudha. Guutummaa jireenya keenya fuula Waaqayyo Waaqa jiraataatti of kennuu danda'uun anaaf sinirra jiraata. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Isaaf akka of kennuun guutummaa jireenya keenya akkasitti dhiisnu. Akkasitti of kennuu nu barbaada. Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Of kennuu nu gaafata. Of kennuun gatii nama baasisa. Gatii kan nama baasisu yoo ta'e iyyuu of kennuu Qorontos 2:8-5 dubbifattu of kennuun baay'ee murteessaa jireenya keessan keessatti. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi isaa isiniif haa dhufu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni biraa qabxii jaaffaa jabina qabaachuudha, tattaafachuudha. Qolaasaas boqonnaa 3:23 irratti jabinni murteessaadha. Guutummaa jireenya keenya keessatti wanta dhufuun raafamuun abdii kutachuu hin qabnu. Jabinaan kaanee hojjechuu nurra jiraata. Haala hundumaa keessatti dhama'uutu qabna. Deemuu socho'uutu nurra jiraata. Dhamaatii laphee guutuudhaan, yaada keenya guutuudhaan, jireenya keenya guutuudhaan jabinaan fuula Waaqayyoo dhaabbachuutu nu barbaachisa. Waaqayyo bara tajaajila keenyaatti kan inni nurraa barbaadu haalaan otoo hin raafamin, namaan otoo hin raafamin, qilleensa dhufee darbuun otoo hin raafamin, siyaasaan otoo hin raafamin, ikoonomikaalii otoo hin raafamin, haala mijatu hin mijanne keessatti, isa bareede, isa fokkise keessatti jabinaan isa nutti kenname ergaasaa galamaan akka geenyu mootummaa isaa keessatti nu waameera. Ameen. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jabinaan hojjedhaa. Jabinaan haa hojjennu. Wanta Waaqayyotu nurraa barbaadutu isa waan ta'eef. Waaqayyo jireenya keessan irraa kan barbaadu jabinaan akka hojjennu, jabinaan ulfina isaa akka mul'isu, mootummaa isaa akka tajaajilu
waan nurraa barbaaduuf galanni isaaf haa ta'u.